Waa'uma kitaaba sirnaa irratti waan gabaabduu takka gara xumuraa kitaabichaarra kan jirtu kaasuu barbaade. Sunis guduunfaa kan jedhu jalatti dhiyaate xumura yookiin immoo cuunfaa kitaaba kanaa guduunfaa kan jedhu mata duree guduunfaa jedhuun kaa'amee jira. Mata duree sana jalatti yaadota kitaabichi jalqabaa hanga dhumaatti qaban bifa gabaabinaatiin haala itti kaasetu jira. Yaadichuma sana ka'umsa godhadheen wantuma tokko tokko keessaa isinii jechuu barbaade. Egaa akkuma kanaan dura jechaa ture kitaabicha guutuusaa argachuuf karaa onlaayinii liinkii sooshaal miidiyaa kiyya jalatti ibseen argachuu dandeessu. Karuma sanaan PDFdhaan yookiin immoo sagaleedhaan buufattanii dhaggeeffachuu dandeessu. Kitaaba kana keessatti qabiyyeewwan dhiyeesse amma naa danda'ametti jechoota muraasan gabaabbatee haala namaa galuu danda'uu fi jechoota itti heddummeessuu hin barbaanne. Kanaaf jecha tarii bakka baay'ee irratti yaadichi nama laayyootti hubatamuu dhiisuu danda'a waan ta'eef garuu kitaabicha jalqabaa hanga dhumaatti dubbisan yaada waliigalaa argachuu hin danda'ama jedheen yaada. Egaa kitaaba kana keessatti yaadni jalqabaa hanga dhumaatti ka'ee waa'ee sirnaati. Walumaa galatti waa'ee sirnaati. Sirna kanas immoo bifa sadiin kan kitaaba kana keessatti ibsame. Bifa sadan keessaa tokko sirna uumamaati. Egaa sirni uumamaa kan waliigalaa kan uumaan diriirse akkaataaf jiruuf jireenya dhala namaa dabalatee kan uumama maraa kan sirneessee hoogganuu jechuudha. Sun sirna uumamaati. Kun kan uumaadhaan diriiree jechuudha. Inni biraa sirnoota xabbooti. Sirnoonni xabboo immoo sirna uumamaa kana bu'uura godhataniitu ijaaramanidha. Sirnoota xabboo jechuun egaa beekumsa xabboorraa kan dhufu. Beekumsa xabboo jechuun beekumsa ilmi namaa erga uumamee jalqabee haga har'aatitti adeemsa yeroo dheeraa yookiin adeemsa baroota dheeraa kana keessatti beekumsa muuxannoodhaan kuufatee asiin gaate jechuudha. Beekumsa xabboo jennu. Sirna xabboo jennus immoo egaa sirna beekumsa kana irratti hundaa'eetu ijaarame jechuudha. Sirnoonni xabboo egaa wiirtuu muudaatii fi bokkuu qabu. Wiirtuun muudaa hariiroo sirna uumamaa fi uumaa wajjiniin kan ittiin horatanidha. Karaa ittiin hariiroo ittiin horatan uumaa wajjiniin yookiin immoo sirna uumamaa wajjiniin. Wiirtuun bokkuu immoo seera biyyi tumattuudha. Seera lammiin tumattu biyyi tokko kanaan bulla saniin bulla akkasittiin bulla jedhee haala dirree isaatirra jiruu fi akkaataa dirree isaatirra jiru wajjin wal qabsiisee seerota tumatu jechuudha. Dirree waan dirreen bobbaafattu, waan dirree irra bobba'u, waan dirreen biqilchitu wal qabatee akkasuma waan haala qilleensaa naannoo keessa jiraatanii wal qabsiisanii seera caffeetti akka gadaa ta'e caffeetti tumamudha jechuudha. Egaa sirnoota xabboo keessaa gadaa irratti xiyyeeffannee gadaan akkuma sirnoota xabboo kamiyyuu wiirtuu muudaatii fi bokkuu qaba. Wiirtuun muudaa isaa kan dhaloonni har'attiin beekee bareedeeffachuu danda'u kun seenaadhaan akkuma jirutti ta'ee muudaa Finfinnee kana kan Ereer Kormaa Caffee Dongoraati. Egaa muudaan waliigala Oromoodha. Kana bakki muudaadhaa kuni ammallee ulfaaf ulfinni isaa akkuma jirutti jira. Adeemsa sirna siyaasatii fi barsiisa amantii baroota dheeraa seenaa bara dheeraa keessatti ta'een wiirtuun kun asii akka ka'u ta'ee gara kibba Oromiyaa madda walaabutii fi odaa roobatti fa'aa garasitti socho'ee muuda kennaa ture. Haa ta'uti lafti isaa ulfinni isaatii fi ulfaan isaa asuma Ereer Kormaa Caffee Dongoraa kan muudaa Finfinnee kun jechuudha jira waan ta'eef dhaloonni gara fuulduraatti illee waan kanarratti xiyyeeffatee akka deebisuu itti danda'u yaadota kitaaba keessatti bal'inaan kaaniiru. Kan biraa wiirtuu bokkuuti kan Oromoon akka waliigalaatti waliin qabu. Kunis wiirtuun bokkuu akkuma wiirtuu muudaadhaa socho'aatiin ture. Socho'uu irrayyuu darbee wiirtuun bokkuu damee garaagaraatti adda babba'eera. Konfedereeshinii jedhuun warri litireechariidhaan gadaa ibsuuf yaalanii. Konfedereeshinii garaagaraatti akka qoqqoodameetti kan ibsamu. Haa ta'uti garuu dhiibbaa sirni siyaasaa fi barsiisni amantii jaarraa 14ffaa keessa akka malee giddugala Oromiyaa naannoo bokkuu
waliigalaa kan ta'e Odaa Nabeet irratti diinni akka malee hammaachuudhaan konfedereeshinii odoon ta'ini bokkuu garaagaraa duraan walitti dhufuu dhiisee bakkuma jirutti bokkuu magarfachuu fi kan qabu immoo caffee fi odaadhuma itti dhiyoo jirutti sirna seera tumachuu fi seera dhangalaafachuu kana eegalame jechuudha. Maaliif akka duraanii Odaa Nabeetti wiirtuu tokkotti walitti dhufuun rakkoo sirni siyaasatii fi barsiisni amantii geessiseen hin danda'amne waan ta'eef hunduyyuu bokkuu ardaatitti hafuuf dirqamee jechuudha. Achumatti seera isaa tumachuu, achumatti dhangalaafatee, achumatti hojiirra oolchuun jalqabame jechuudha. Wiirtuun muudaa garuu hanga jaarraa 19ffaattuyyuu eebba fi of kaltii fudhachuudhaaf madda walaabuutti deemamaatuma ture. Oromoon hunduyyuu gosoonni Oromoo hundaayyuu bokkuun ardaatti ciccituyyuu muudaan hanga dhuma jaarraa 19ffaattuyyuu deematuma ture jechuudha. Eebba fi of kaltii fudhachuun ittuma fufeetuma ture. Haa ta'u innis jaarraa 19ffaa dhaabbate. Walumaa galatti kufaatii uummata Oromoo dhaqqabeen sirni gadaa yeroo ammaa wiirtuun isaa diigamee seera fi heera isaa qofatu qalbii fi yaada uummata Oromoo keessatti hafee hambaadhaan hafee jechuu dandeenya. Sirni gadaa wiirtuun isaa ciiseera. Wiirtuun lamaan kun ciisnan sirni waliigalaa ciise jechuudha. Kanaaf wiirtuu kana deeffachuun dirqama dhaloota ammaa kanaati. Sirnoota sadan keessaa sirni sadaffaa irratti kitaaba kana keessatti kaa'ame sirna siyaasaati. Egaa sirni siyaasaa sirna uumamaa fi sirna xabbootirraa garaagarummaa hedduu qaba. Akkuma dura ibsuuf yaale sirni uumamaatii fi sirni xabboo haala baay'ee wal fakkaatuun kan diriire. Maaliif sirni xabboo bu'uura sirna uumamaatiin ijaarame waan ta'eef haala baay'ee wal fakkaatu qabu jechuudha sirni xabboo fi sirni uumamaa. Sirni siyaasaa garuu baay'ee garaagarummaa qaba. Akkuma kanaan dura jedhe sirnoonni xabboo wiirtuu muudaa fi bokkuu qabu. Sirni siyaasaa immoo wiirtuu muudaa hin qabu. Sirni siyaasaa wiirtuun isaa aangoodha. Aangoon kun immoo wiirtuun teessuma isaa magaalaadha. Haala kanaan garaagarummaa qaba. Akkuma kanaan dura jedhe wiirtuun sirnoota xabboo magaalaa odoo hin ta'in iddoo ulfoo hariiroo sirna uumamaa wajjin hin qabudha. Malee magaalaa miti. Sirni siyaasaa garuu wiirtuun isaa magaalaadha. Egaa kanaan garaagarummaa guddaa qaba. Karaa biraa sirni siyaasaa wiirtuu muudaa hin qabu. Garuu wiirtuu muudaatiin kan wal fakkaatu barsiisa amantii qaba. Barsiisa amantii kana egaa yeroo dhiyootii as dimokiraasii yaanni jedhu erga yookiin immoo keessaa egaa kapitaalizimiin uumamee booda wiirtuu barsiisa amantaa kana of biraa dhiisanii kophumatti sirni siyaasaa addumatti aangoo qofaan yookiin immoo paartii waan jedhuun akka hoogganamu ta'eera. Kanaaf amma siyaasni fi amantiin adda addaa waan jedhu mootummaa fi amantiin garaagara waan jedhuun deemama waan ta'eef garaagarummaa horateera. Haa ta'uti ammas yoo ta'e walirratti hirkannoo qabu. Yaada wal fakkaataa fi adeemsa wal fakkaataa keessatti dhufan waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma dura kaasee ka'umsi sirna siyaasaa biyyoota babal'oo yookiin immoo lafa daangaa akkaan bal'aa ta'e horachuudhaaf humnoota waraanaa adda addaa ijaaranii sochii lola walirratti gaggeessitu sana jechuun impaayera ijaaruudhaan jalqabame. Impaayerri garaagaraa lafa bal'aa, lafa guddaa, qabeenya uumamaa fi humna namaa saamuudhaan akkasumas eenyummaa saba tokkoo barbadeessuudhaan kan ofiitiin bakka buufachuu wantoota kana bu'uurri ka'umsi sirna siyaasaa. Impaayeroota akka malee ijaaran kana adeemsa keessa gaa yeroo ammaa impaayeroonni kun biyya waan jedhuun bakka buufamaniiru. Maaliif baay'een isaanii diigamanii lafa daangaa xixiqqaatti qoqqoodamanii lafa daangaa xixiqqaa sana immoo biyya waan jedhuun amma kan ittiin beekamu jechuudha. Yuunaayitid Neeshiniitti galmeessanii bakka tokkotti kan ittiin beekamu amma biyya waan jedhuun jechuudha. Impeeraalizimii irraa jalqabee itti aansee fiwudaalizimii achii booda immoo kapitaalizimii fi sooshaalizimii waan jedhu
yeroo dhiyoos immoo liberalizimii, neoliberalizimii akkas waan adda addaatti egaa bifuma isaa jijjiirrata malee bu'uura isaa gadi hin dhiisu sirni siyaasaa tokkuma. Garuu adeemsa ni jijjiirrata. Fakkeenyaaf adeemsa bara fiwudaalizimii ittiin gaggeessaa ture bara kapitaalizimii kanatti ittiin hin gaggeessu adeemsa hin jijjiira garuu bu'uura isaa gadi hin dhiisu. Bu'uurri isaa maali? Biirokiraasii fi ayidooloojii inni ittiin deemu sana jechuudha. Sana otoo gadi hin dhiisin bifa mootummaan ittiin deemu jijjiira. Mootummaan tokko mootummaa biraa yoo bakka dhufu yoo bakka bu'eetu dhufu adeemsa sirna sanattiin caalmatti uummata biratti fudhatama ittiin argatu seerota garaagaraa fooyyessuudhaan sirni sun seerota akkamiitiin caalatti naa fudhatama kan jedhuun oofa malee sirnicha hin jijjiiru bu'uurarraa hin jijjiiru. Egaa sirni siyaasaa takka diigamnaan deebi'ee ijaaramuu hin danda'u. Maaliif hariiroo sirna uumamaan qabu akkasumas eenyummaa uummataatiinis waliin qabatu waan ta'eef takka yoo diigame eenyummaa uummataa keessatti hambaa ta'ee nafu akkasuma hariiroo ayyaantummaadhaan lafarratti afurree hin qabu waan ta'eef takka diigamnaan duguugameetu laphee uummataa keessaa bada. Sirni siyaasaa egaa amaloota fi akkaataa karaktariiwwan akkasii kana qaba. Sirni siyaasaa erga dhufee jalqabee egaa lolaa fi wal ajjeechaa wal fixiinsa fi weerara garaagaraa gaggeessuudhaan aadaa tokko aadaa biraatiin bakka buusuu wantoota kanatu babal'achaa dhufe. Haga ammaatitti jechuun ni danda'ama. Har'a akka duraanii sana lola kallattiitiin odoo hin ta'in alkallattiidhaan karaa ayyaana sirrii hin taane bobbaasuutiin kana jechuun ayyaana sirrii hin taane yaada sirrii hin taane yookiin immoo yaadni kolonii ayyaana sirrii hin taane irraa madda akkuma kanaan dura jedhe ayyaana sana bobbaasuudhaan sammuu namaati irratti hojjechuudhaan koloniin amma gaggeeffamaatu jiru. Yaada achirraa maddu sanaan uummanni akka sirna gaggeeffatu akka itti wal bulchuu akkamitti dimokiraasii wanni jedhamu akkamitti maal qabiyyeen dimokiraasii maal waan jedhuun yaada ayyaana sirrii hin taane sanarraa madduun ilmi namaa xaxamee namoota yookiin immoo biyyoota muraasa yaada kana diriirsaniif galtee akka ta'uu danda'utti jireenya keessatti galteedhuma uummata sanaa yookiin biyya sanaa akka ta'uu danda'utti diriiree jira.